namni hojii isaa irra jira amma yeroo kana ati garuu nama dogoggortu boollaanii qabatanii deessu yeroo hunda. لا 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 أكاسيميتي أكاسيميتي أفوري سكي أكنا سيرول شيء سكون سكي سارو كده مبو أفوري كون كاسي أكنا سيسوب شيء سكون نتي Marro kota re. أما يو سكي سارو كده متى كوسي لا Afuura si keessaa rukunna malee afuura nu keessaa waan rukuttu hin qabdu mati. أما يو سكي سارو كده ميا كتوكو أكاسين جده أيه مين ما بيرات الدبرسياتي سيفينغالو يتجر تنا ما بيرات الدبرسي نما ناقل شو دندوي Siingalu kan maal godhu maal jedhee sittimu nama dhagaatti bishaan. Amantiin keessa waan jedhe namatti himan hin qabuusa moo an sitti himu tayyib an sitti himu moo Maal natti himta maal beekta natti himta waa'ee amantii keenya. akkam si goona dee ishee tayyib nama biraatti dabarsika. Waa'ee amantii keenyaa isa beekutu beekama yaatiin beektu beekta miti. Dukkana keessa. Nama biraatti dabarsika akka tasaa namni biraa wanna jechuu danda'a amma ati maali akkam na godhaa jettare ati. Akka ammoo namaaf hin deebiin takka nuti hin deebiin. Si ifaaf dukkanni waan walitti fuudhu hin qabu. Aboo dukkana wayii keessa hin jiru an saatiin guyyaadha nu bira. Dukkana wayiitu keessa hin jiru amma biraatti illee jajjaba jira alhamdulillah. Dukkanni yoo si bira jiraatte bare nu bira dukkanni bira keessa hin jiru. Maal taate saati? Dukkana keessa jira nama guyyaa adii keessa jiru dukkana keessa jira jedhaasa. Maal jettee? Ayyee mee namatti dabarsi mee? Nama biraa dabarsi yookaan jira Yesuus yookaan obse yookaan shallama leellisa dubbadhaa meesin. Way obseeti lataa kalaas. Ingaa. Arbaa bir. Min. Edo. Hello. Maal jettee? Maal Obsee jirtaa? jira? Akkam fayyaadhaati? Alhamdulillah, nagaa galata Rabbi. Ati kiristaana moo? Ani pheenxeedha. Maasha Allah. Alhamdulillah hogguu jettu akkam dasirraa jedha abbo. Ani gaafatamuu sin dhufne gaafachuu sin dhufne barachuun dhufe. Jechuun Okay, waan tamam. sirri. Ayyee tole rakkoon qabuuti ati gaafachuu waan gaafattu hin qabdu yoo gaafatu qabaatte gaafadhu. Inni eeyyamama? Hin eeyyamama rakkoon qabu gaafadhu waan barbaadde. Ishi. Amantiin musliimaa yoo ta'e amma fakkeenyaaf ofii koo ani amantaa musliimaa yoo ta'e jannata galuun hin danda'ama? Jannata galtee gara islaamummaatiin malee jannata galuun hin danda'amu iyyuu. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka jedhanii jannata lan yadkhula illaa nafsu muslimaa jedhan lubbuu muslima taate malee nama muslima ta'e malee hin seenuu jedhan. Amma hadiisa biraa keessatti namni laa ilaaha illallah akkaan kan gabbaramu Allah malee hin jiru jedhee qalbii isaa keessatti gadi dhaabee rabbiin tokkicha malee kan gabbaramu hin jiru isa malee kan biraa hin waaqessu jedheetiin dubbate dakhala aljannaa jedhan jannata seenaa jedhan rabbumaaf jecha qulqulleessee namni rabbii tokkichoomse tokkichummaa rabbii qofa qabate jannata seenaa jedhan namni rabbii wajjin waan biraa make moo ibidda seenaa jedhan namni rabbitti waa make wama fedhe yoo amaku lubbuu hatta muslima ta'uu qofaa miti beek muslima iyyuu ta'ee lubbuu fiidhaa kana akka waaqaatti ilaaluu danda'a nama akka waaqaatti ilaaluu danda'a yookaan ammoo shayxaana jala deemuu danda'a jinni jala deemuu danda'a an muslima jechaa jechuudha nama karaa irraa maqe ta'uu danda'a akka hundattuu namni rabbitti waa make ibidda seenaa jedha nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam seegaltee ammas ammoo hadiisa Bukhariidha hadiisa 3535 irratti ummatni kiyya kan itti ergame kun jechuun ergame Muhammad dhufanii as warri jiru guutuun jannata seena nama dide malee jedhan eenyutu jannata seenuu didaa jennaan namni anaaf tole jedhee jannata seenaa namni ana dide ammoo jannata seenuu didee jira jedhan kanaafuu ati yoo islaamummaa qabatteetiin jette jannata seentaa jechuudha tokkichummaa rabbiidhaa yoo qabatte jannata seentaa jechuudha islaamummaa jechuun waan biraati miti tokkichummaa rabbii qabachuudha rabbitti waa makuu dhabuudha. Akka kiristaanni jedhu kana kuno amantiin addunyaa kanarra jiru beekte baay'eedha. Kiristaanni Yesuusin biratti waa maka ilma rabbiiti jedhaani kun Maryamii biratti waa maka kun ammoo
hafuuru qulqulluu jedhee biratti waamaka kun warri hinduuzimii jedhamu jira warri waaqa tolfamaa itti maku jechuudha sangaa fa'aa waaqessuu warra raacha fa'aa hantuuta fa'aa waaqessuu jira warra muka waaqessuu jira bakka hundi isaatu akkasumatti wanna jallata jechuudha muslimaa yoo taate ati rabbiin tokkichoomsite tokkichuma rabbii yoo qabate jannata seenta yoo rabbitti waamakte immoo ibidda seenta rabbitti waamakini rabbiin tokkichoomsi jechuudha. Okay. Rabbiin addatti waaqni gara biraan jira? Rabbiin addatti kan biraadhaan jiru wa islaamummaa keessatti jechuudha akka islaamummaatitti rabbiin ala tokko isaadhaan jiru wannummaan tokko wanni addunyaarra jiru wanni lafarra jiru wanni dacheerra jiru wanni lafa jala jiruu fi wanni bakka fedhe jiru uumama guutuu keessa jiru tokko isaadhaa kan waaqeffamu hin jiru hatta nabiyyiin lamaan ta'in amma nuti fakkeenyaaf nabi Muhammadin ni kabajnaan Isa jennaan yookaan amma kiristaanonni Yesuus jedhan ni kabajna ammas Muusaa ni kabajna Muusee ka jedhaniin Abrahaam ni kabajna hundumaa ni kabajna garuu waaqan goon Gabriel illee ni kabajna akka malaayikaa tokkootitti Mikael illee ni kabajna ka amma kiristaanonni Mikael jedhaniin jechuudha garuu tokko isaaniitu waaqan goon tokkoon isaaniitu haqan godhatu gabbaramu haqan godhatu rabbiin tokkicha qofatu gabbaramaa jechuudha. Rabbitti waan tokko makamuun qabu kan kadhatamu isa qofa kan qarqaarsi irra barbaadamu isa qofa kani ammas ammoo jireenyi kan kee keessa irratti hirkachuu qabdu isa qofa ka waa hunda gochuu qabdu isa qofaadha rabbii tokkicha san qofaadha. Galatoomii amma fakkeenyaaf namni kamiyyuu waan itti barbaadetti amanuu ni danda'ama. Amma gaafanne rabbiin furadhu gaafa shaadaa waan jedhamu kana gaafa qabadhu hojii ani hojjedhutu jannata na galcha moo waanuma ani rabbitti waamameef jannata galuu danda'a? Eeywa ati shaadaa qabachuu qofaan jannata galtaa miti gaafa shaadaa qabattu rabbiin tokkicha jettee ragaa baatee jirta ammas ammoo nabiyyoota fudhatta guutuu isaaniitu nabiyyoonni dhugaa akka ta'an amantaa nabi Muhammadin illee dabalatee jechuudha erga sanii seera rabbiin karaa nabi Muhammadin fide qur'aana rabbiidha subhaanahu wa ta'ala ittiin bulta qur'aana jijjiirama hin qabne kan namni lamarratti waliin dhabne kan addunyaa guutuu keessatti namni hundi itti amanu jechuu qur'aani laman jiru addunyaa guutuu keessa tokkichuma kanatu jira. Isa kanatti amantaa erga sanii itti hojjettaa jechuudha. Islaamummaa keessatti kunniin lamaan addan bahu. Amantiin kan kee amantii jechuun qalbii kan keetii fi dalagaa kan keetii wal qabata. Al-imaanu qawlu wa amali. Jecha kan kee tokko jechaadha. Fakkeenyaaf waggoon bira dhuftee ati shahaadaa jettu jecha. Ashhadu an laa ilaaha illallah. Eega sanii ammoo qalbii kan kee keessatti yookaan keessa keetiin rabbiin tokkicha qofa akka ta'e rabbi irratti hin hirkatu ka biraan sodaatu waan biraadhaan hin kajeeltu rabbi irratti hirkataa jechuudha. Kun keessa kan keetii waa itti amantuudha. Lama amma waa meeqa sila kaa'e waa lama tokko dubbiidha lammaffaadha ammoo qalbii kee keessa kan keetii waan itti amanuu qabda sadaffaadha ammoo hojjechuu qabda waan sanitti. Tamaam hojjechuu qabda oguu sin jedhu rabbiin tokkicha qofatti amantee erga jette isaaf salaatu isa qofa kadhachuu isa qofaaf waa hunda hojjechuu waan inni si ajaje fudhachuu waan inni irraa si dhoowwe dhiisuudha. Yoo kana keessa ati lakki islaamummaa qabadhe qofa jettee itti dhiifte jallisee teesse ofirraa jannata seentaa hin jedhamu. Suni jannata seentaa hin jedhamu sun. Iimaanni si seene hin jedhamu ati. Amantii islaamummaa qabatte jedhama laakiin ammoo jannata seentaa jedhamee hin dubbatamu. Yoo akkuma qabatte san hin duute malee. Fakkeenyaaf amma har'a qabatte sa'aatii muraasan booda yoo akka sanam tokko wayidha du'eetiin jedhe amma qabatte yoo du'eetiin jedhe suni sa'aatii dalagaadhaa bira waan hin ga'iniif jecha rabbiin isaaf dhiisa jannata seena. Garuu ammoo eega hujii bira ga'e fakkeenyaaf salaanni bira dhufti salaanni guyyatti salaatamti waggatti soomatu jira qabeenya guddaa yoo qabaatte miskiinaaf kennamutu jira kan hunda jira tamaam yoo dhaqqabdee jette ammoo dirqama hanke hojjechuu qabda jechuudha. Dirqama hanke hojjechuu qabda jechuudha. Hojii ulfaataa illee miti rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojiin islaamummaa keessa jiru hojii ulfaataadha miti hojii lallaafaadha alhamdulillah akkasi. Galatoomii hedduusaa galatoomii. Rakkoon qabu asuma jala taa'ee waan gaaffii natti ta'u isin gaafachaa isinirraas barachaa jechuun amantiin kana ofiidha waan ta'eef kamtu jannata na galchaa jedhanii wal falmee itoo hin taane bakka hin jira mitiire
gaaffii karaa nama baasu abbaa sanatu beeka waan ta'eef gara lamittiyuu ilaalanii kamtuu na baasaa kamtuu sirriidha jedhanii gargar baasanii itti galuun gaariidha. So galatoomaa dhugaa gaaffii deebii keessaniif eebbifamaa galatoomaan jedha. Barumsa galatooma. Ayyasin irraallee baradha akkasuma immoo gaaffii baay'eellee qaba isiniin gaafadha booda ga'u kan Waan barbaadde gaafachuu dandeessa rakkoon qabdu. Waan barbaadde yoo gaafatti rakkoon qabu haga feetee gaafadhu waan rakkoo sitti ta'e yookaan waan gaafachuu qaba itteetti yaaddu kamuu dhuftee gaafachuu dandeessa rakkoo nama biraatti darbaas namni faayiruu faayikina. Hayya tole galatoomeetillee. Eenyu jira mee namni gaafii qabdan jira kiristaanonni isiniin galuu kana dhiisaati mee waa gaafadhaa yoo baradhaa mee hafuuraan malee isiniin galuu kana waan ittiin of soban. Awel. Nagaadhaa reekam. Jirra. Gaaffii mucaa ammaa irratti deebi'e dilaatti irratti wanta tokkoon hubadhe. Jalqaba. Gaaffii ati ofii kan keetuuf dandeesse sammuu kan kee keessa gaaffii wayii burqisiisuu hin dandeessu. Ofuma qotinsi gaafachaa jira bari. Deebi'e dilaatti tun taane. Mucayyoon jettee irratti waan akkana hubadhee waan akkasiin na dhibee osoo hin taane mee gaaffii mataa kan keetii ka ofii kan keetii yaadde of keessa qabdu wayiidha burqisiisi. Maammadii namni islaama ta'e jannata hin galaa jette. Dhumarratti immoo hojii gaarii yoo hojjettanidha jette. Kan keenya garuu Iyesuus Kiristoos amanuu qofaanidha kan mootummaa Waaqayyoo galu. Beektaa kan? Isinillee jannata seentaniisa. Iyesuus Kiristoos amanuu qofaadhaan maqaasaa qofatti amanuudhaan mootummaa Waaqayyoo hin gallan. Jahannamiin keessaa yoo gara gubbaa yoo teessan isiniif wayyaadha gara jalaatti yoo dabruu baate. Amma Muhammadoo du'ee achumaan hafee akkamitti Muhammad ittiin dabriin ana wajjin haase. Ana wajjin haase. Malee Nabi Muhammad itti achi hin dabriin. Tamaam. Egaa Iyesuus Kiristoos garuu du'ee du'a mo'ee ka'ee mirga abbaa jiraarra. Ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenyaadha. Isatti yoo amante karaan sirkaan badu, jireenyi sirkaan badu, dhugaan sirkaan badu. Karaan isadha, jireenyi isadha, dhugaan isadha. Gala Yohaannis boqonnaa 3:16. Gurbaan maal haasa'u jira saafani? Inni maraatte moo nagaa qabdaati? Kanaaf iyyuu abdii bara baraa qabna. Ameen. Bogodi si'i wannaa keessa biyya keessatti si'i wannaadha teessituu si fidanii akkanatti mobaayila sitti kennan moo si akkam haasofta isaa adabaan inni haasoftu moo? Abdii bara baraa qabaachuu keenya natti tola. Beektaati. Baga sitti tole. Hayyee Yesuusitti yoo amante jannata seentaa tam? Ameen. Eeyyee dhugaa shakkii tokko hin qabu. Okay. Yesuus maal jetteetti amantaa? Yesuus karaadhaa, dhugaadhaa, jireenya. Karaa jechuun maal jechuudha? Karaa jechuun karaa irra deeman kana moo ati? Yesuusitti nama amaneetu jannata seenaa kan keenya. Okay. Maal jedhanitti amana Yesuusitti? Hojii gaarii nama hojjetetti nama rabbitti amanee hojii gaarii hojjetetu jannata seenaa. Macaafa keessa keessatti beektee amantiin hojiin bira hin jirre amantii du'aadha jedha. Amantiin amma akka pheenxeetitti beektee amantiin hojiin bira hin jirredha. La salaat, salaan hin jirtu, soomni hin jiru, zakaan hin jiru. Bakka torbaanitti yoo sitti tole charchii dhayiteetiin ofirraa bashannantee faarfannaa gootee ofirraa galtaa. Minim hojii wanni jedhamu takka illee wanni isin irraa barbaadamu hin jiru. Anatu sitti dubbata ka waa lamatu kaa jedheera daraartuun waa lamatu kaa waan jedheefi dursa anatu sitti haasaa dhimmi amantii jalqabarraa amma achumaan nama biraattifis akka galutti
Namni amanee waan hojjetutu sirriidha. Erga amanee booda waan hojjetutu sirriidha. Hojjetee amantiin agarsiisu. Amantiitu hojii agarsiisa waan ta'eef. Inni amane hin fayya isa hin amannetti hin faradamadha kan jedhu. Yoo amanee hojjete nama yoo wayyaa kenne yoo bishaan buuse yoo nyaata nyaachise amantii isaarraa kan ka'e galee fi yoo akkas godhe kuni amantii isaatti hojiidhaan mul'ate jedhama. Bishaan buusee kafana kennee maallaqa kennee amantii agarsiisuu barbaada yoo Yesuus maal jettee amantaa yaa nama koo? Yaa ilma namaa yaa ilma namaa yaa ilma namaa. Yesuus maal jettee amantaa? Amantii jechuun fi Yesuusitti amanuu jechuun tokko. Sira gurbaan naguma ati fayyaan kan kee akkami jiruun jireenyi kan kee? Ani nagaadha daraartuu wajjinis wanni haasa'aa turtan. Amantiin hojiidhaan ibsama moo hojiitu Waan daraartuu ibsanii kaasanii obboleessa kiyya ana moositu dogongorere. Isan dubbachaa Yesuus maal jettee amantaa siin jedhe? Maal gochuu Yesuus gidduu kana fidde amantii fi hojii wal qabsiistanii haasa'aa turtanii. Anallee daraartuu nan nagaa. Okay, waan hojii irraa haasa'uu barbaadda? Hojiin amantii of biraan qabne maal jedhama? Hojiin amantii of biraan qabu taanaan akka meeshaa qilillisuutidha. Hojiin amantiin qabu taanaan amantiin hojii of biraan qabne hoo? Amantiin hojii of biraan qabne hin jiraatu. Namni amane hojiidhaan mul'ata. Amanee naan hojiin hin hafu. Hojiidhaan garuu amanee naan fakkeenya hojii kamiin qabdan fakkeenya isin hojii kamiin qabdan hojii maal hojjechuu jirtan akka beenteetti? Amantii irraa hojjenna malee nuti hojiidhaan hin jalqabnu obboleessa keenya amantiidhaan jalqabna. Amantanii maal hojjechuu jirtan? Hojiin isin irraa mul'atu maalidha? Hojiin isin irraa mul'atu natti him tokkichi. Ani amma siin jaaladha kun odoo akkaataa afaan badaa kana dubbattu odoo nama jarjarsitu odoo waa'ee amantii hin taane lakkoofsa asiif achi qabdee siin jedhe hojii beekaasaa kun isin jaaladha naan jedhaasaa. Hojii siin jedhe hojiin isin hojjettan maal akka wannaatiin? Akka maalitti hojiin hojjedhu maal riipoortii sii kennamoo gabaasan sii kennamoo anuu siin jaaladha siin jechaa jira. Kun ija hafuura qulqulluuti siin jaaladha siin jedha amantii irraa ka'e odoo loltuu anan si jaaladhu odoo amantii koon ta'in anan si jaaladhu. Hojii siin jedhe hojii. Jaalalli hojiidha. Sagaleen kee hojii siin jechuu jira yaaboo. Jaalalli hojiidha. Ati araba deemtee wanni baachuutu hojii. Abba jaalalli hojii miti jaalalli waan qalbiiti hojii sirraa barbaadeen hojii qaamaa hojii afaanii hojii qaama kan kee irraa mul'atu siin jechuu jira. Jaalalli waan garaa keessaati. Waan Kiristoosis taphannu wangeela labsina kun hojiidha. Wangeela labsuun hojiidha. Banga handaara lafaatitti wangeela mootummaa Waaqayyoo labsuun hojiidha. Kana hojjechaa irra ammaa yoo hojiirra irra kunoo. Ammaan tana hojiirra irra. Siif hojii muti fakkaata. Okay. Adde Lalisa nagaa keetii? Nagaa galata Waaqa. Meesuu ta'ii wajjinaa sobne xiqqoo. Xiqqoo wajjinaa sobne. Hin dandeenya. Tole yeroo wajjinaa sobnu tokkoffaan arraba barbaadu. Arraba. Ana bira arrabni hin bahu. Wal dhaggeeffachuu baay'een filadha. Dhaggeeffadhu yeroo jedhu nan dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu yeroo jettu nan dhaggeeffadha. Akkasitti wal dhaggeeffataatti deemna ta'e wal wajjinaa sobna. Dhugaadha. Wangeela labsaa jirta miti? Hojiirra jirta. Hojiin hojjechaa jira. Baay'ee gaariidha. Wangeelli sagalee eenyuuti? Sagalee Waaqayyooti. Ragaan alaadhu. Ragaan alaadhu wangeelli sagalee Waaqayyoo ta'uusaaf. Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsuma tokko dhaqee dubbisi. Waa'ee sagalichi Waaqayyo bira ture maaloo kan jedhu inni waa'ee gooftaa Yesuus dubbachuu wajjin walitti hidhataniitu waanta ta'eef walumaa gala. Maaltu siisise abbaan fe'aa hidhu anaa dubbisi siin jedhe dubbisi. Walii gallee turre makka wal dhaggeeffannu obboleessa koo. Wal dhaggeeffannaa. Hin barbaaddu ta'e siin galu kanaa dubbisiin jedhe dubbistaa ragaa si ta'in fudhattaa. Fannee haasofna yoo ta'e dhaggeeffadhuuti na wajjin haasa'in dhaggeeffannu taanaan yeroo koo yeraaf warqee waan ta'eef iyyuun barbaaduan.
Kanaafuu buusii yookiin na buusii yoo aangoo qabatte na buusii yookiin boyachi. Obboleessoo ammas arraba darbaa jirta dhaggeeffadhu na wajjin falmiiti namoonni. Arraba miti beeku nama arrabsoo fi waliigaltee maal akka ta'e hin beektu moo? Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kanatti jechaa jiru sagalichi jalqaba Waaqayyo bira ture sagalichis immoo Waaqa ture inni immoo Waaqa bira ture kan jedhudha. An garuu kanan si gaafadhu wangeelli sagalee Kanumatu sagalee Waaqayyooti. Kanumatu sagalee Waaqayyooti. Okay, manicharra seeraan qabu waan ta'eef egaa waan goonuu hin qabnu. Abbaan manaas bira hin jiru. Biran jira maaliif bira deebi'u? Monitera nurraa kaastanii. Abdiin jira. Abdiin biraa jira yeroo hunda Biran jira addis nagama walitti haasaa jirtanii mi? Okay, Abdiin nagaadha. Nan jira bar nan jira. okay, sagalee kenna beekaan. Ndi. Nan jira Abdii lakki nan dhageessu. jira. Abdii dhageessu malee hin Lalisa. ta'u. Abdiyoon dhagee malee naan ta'u. Anumtuu isa dhaga'u malee naan ta'u. Tole. Wangeelli sagalee Waaqayyooti kan jedhu ragaa naa laadhu. Silaadheera. Sagalee Sagaleen Waaqayyoo ture ofuma isaatiif Waaqayyoodha. Maal gochuu sagalee Waaqayyoo ta'uu immoo ibsa barbaada. Innumtuu Waaqayyoodha. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsi tokko waa'ee Iyesuus isa jette sana dubbatamoo waa'ee wangeelli sagalee Waaqayyooti jedhu dubbata. Maafu wallaala nagaa fadhoo barbaadde. Si wajjin Hayye maal jennee haa amannu mee Yesuus maal jennee haa amannu wama jennee amannu bar gaafii tana daqiiqa 30 ga'e maaltu si galche? Maaltu si galche? Itti amanaa hin jirtuu mi hin beektuufu maaltu si galche reemal gocha gaafattare? Sin koo arraba mana keessan banatanii waree malee waan biraan beektan dhugaa sin hin jiru. Burtee. gara miidhaa amma kun nama arsaasaa ijoolleen maaliif akka dhukkee ragaabdisaa maal jennee amannu jennaan ijoollee himuu dadhabdammoo isin hin saalfattammoo isin waaqa keessan. Azal jedhanii akkuma horii jechuudha sabamtee ta'u koomentu jedhuma kana taa'ee ilaala. Hin gaafatu sinii deebisaa jira. Dhuddee dheetan jettan mee obseen taasiftu hin buusin ameeroo takka burtee tana qo'a maal jette obseetti haasa'e mee xiqqoosi. Burtee lafa asitti maali wal hubachiisuudha malee wal arrabsuu maaltu fedee jechuun. Isintu sola rasaka eeyye wal hubachiisuu koomentiidhanis arrabuma isaan matas gabbaa'ee isinii deebisaa jira. Hunduu garanaa hin arrabsa koomentiidhaan arrabsa. Batalee isinii amantaan keessan isinis arraba malee homaan beektan amantaan keessan illee arraba isin barsiisaa jechuudha. Sinirraa waan hin baradhu hin qabu. Garuu barachuun nuuf Isin illee kiristaanuma mucaa dhaggeeffadhu mee. Laa ni barachuun isaan wajjin barumsa hin barbaadu. Ani barumsa ijoollee keenya wajjin amantoota wajjin malee nama amantaa biraa wajjin barumsa hin dhufne. As keessatti jechuun barachuutti mana keenya guutu. Wajjin jallisuu manni keessan immoo eessa shinan nu farakkuun qabu dhugaa dubbachuu fi jechuun yoo sii ta'e baratta yoo sii ta'uu baate dhiisuu mirga qabda jechuun haarimin. Ani waa'ee barumsaa si gaafachaa hin jiru baraan. Maaf arraba dheeratu maa arrabsu koomentiidhaan achi keessa dhuddee dhuftan jechuun amma akkan dhuddee dhufte jechuun kun maal jechuudha mee? Dhuddee dhufte mee maal jedhaan? Batalee koo amma tuyyuu nama normaal natti fakkaachuutti hin jirtu mee burtee dhiifama nu godhayee dararamtu jirta mee? Hinga. Okay. Situ normaalii miti. Mee ganama waan ilaalime. Ijoollee barsiise. Ijoollee. Mee dararamtu haasa'e mee hinga. Ijoolleen miira keessa hin deemu waan nu barsiisan dhabdammoo ijoollee maal taasisan? Maal jennee itti amannaa maal jennanii itti amananii Yesuus jannata seenan jennaan tanuu himuu dadhabdammoo isin. Ani waan biraa gaafadhee amma ijoollee tana ijoollee. Waan hamaa gaafadheera saani. Yesuus maal jedhanii itti amananii jannata seenanii jedheenan. Jechuun karaanis dhugaanis jireenyis ana. Yeroo jedhu karaani ana malee kan biraa akka hin jirre dubbata. Okay, turrakkoo miti garuu an amma tayyib Yesuus karaadha dhugaadha jireenya jettanii amantanii jette tayyib gaariidha. Karaadha wagguu jedhamu karaa namni irra deemuudha moo karaa namatti agarsiisaa jechuudha. Jechuun macaafa qulqulluu keessatti karaa lamatu jiraadha. Inni tokko karaa dhiphaadhaadha. Inni tokko immoo karaa bal'aadha.
Obse akkin jedhee bari macaafa keessatti beektee Yahudoonni Yesuusitti dhufanii ati karaa Waaqayyoo akka ati nama agarsiiftu ni beeknaa jedhan. Akka ati karaa Waaqayyoo barsiiftu ni beeknaa jedhan. Yesuus karaadha jechuun karaa nama barsiisaa, karaa namatti garsiisa jechuudha moo karaa namni irra deemu jechuudha. Matama karaati jechuudha. Ani akka barannetti Yesuus karaadha. Karaa namatti jechuun isa fakkaata. Amala inni qabu qabaadha yeroo jedhanii nu barsiisanii akkamitti gaaffii kana illee gaafachaa ture. Akkamitti amala inni qabu qabaannaa. Hojii inni hojjetu hojjannaa jechaa ture. Amma gooftaa Yesuus du'aa kaasaa ture. Nuun immoo nuunis akkasaa du'aa kaasuu dandeenyaa. Dabalatammoo nuuni amala inni qabu amala garraamummaa gad of deebisuu wantoota akkasii fi kan kana fakkaatu. Kana jechuun karaa isatu karaadha malee karaa isa lamaan saayyuun ta'anatti fakkaata akka barannetti. Amma nama dhiba argite amma nama dhiba. Yesuus fakkeenya godhadhaa jechuudha miti. Yoo sunillee taate mee numa laalla. Akka waan Yesuus dalage dalagaa jechuu osoo hin taane Yesuus karaadha jechuun karaa namatti agarsiisaa jechuudha. Galmi hoo eessaa yoo jedhame hoo galmi hoo eenyuudha? Karaan galma qabaami? Karaa abbatti nama geessuudha. Akkanuma akkanaa miti. Karaa waan inni jedhee si barsiise, waan inni jedhee si barsiise san fudhattee ati abbaa sanitti amanta. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 5:24 irratti namni dubbii koo dhagee abbatti amane jireenya qabaata, jireenya bara baraa qabaata jedha. Namni dubbii koo dhagee abbatti amane. Dubbii Yesuustu karaadha. Waan inni jedhe kana qabattee ati ergasanii ammoo rabbitti amantaa jechuudha. Karaadha jechuun akka kana. Ammas dhugaadha jechuun mataa masaatu dhugaa jechuun miti. Waan inni dubbatutu dhugaa jechuudha. Jireenya jechuun nama karaa jireenya si barsiisu, waan jireenya si geessu nama si barsiisu jechuudha. Si galtee jireenyatti waan si geessu nama si barsiisu jechuudha. Si galtee akkasiidha. Osoo Yesuus waaqa ta'eeti silaa Yesuus karaan jedhamu. Waaqni karaa jedhama obse. Yani sana kana jechuun danda'u garuu abbaan rabbuma miti rabbudha miti amma abbaan moo kamidha? Abbaa jechuun uumaa jechuudha bara. Abbaa jechuun akka afaan Arabiffaatiin rabbi jedhamu kana. Rabbi jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Abbaa jechuun illee afaan yeroo saniitiin abbaa wanni jedhamu uumaa waa hundaa jechuudha. Ka waa hunda uume, ka waa hunda harkaa qabu, ka waa hundaahuu hundee ta'e jechuudha. Ka wanni tokko Yesuusiif illee abbaadha inni hundumaafuu abbaadha yeroo sanitti akka macaafaatti abbaa wagguu jedhamu uumaa waa hundumaa jechuudha. Tamaam uumaa waan hundumaahuu jechuudha. Waaqayyo abbaadha jedhamee dubbatama. Abbaadha wagguu jedhamu uumaa waa hundumaa kanama hundaa horatu kanama hundaafuu gooftaadha kanama hundaa ol jiru ka waa hundaa ol jiru ka waa hunda namaaf kennu ka ofiisaatii namni isaa waa kennuu hin dandeenye ka hundaa ol jiru ka wani tokkollee isaa ol hin jirre si galtee abbaa jechuun isa kana. Yesuus garasitti nama geessa akka isa beektu rabbiin si taasisa akka isa beektu inni si taasisa. Abbaan akkana hojjetee akkana godhee wanni inni kenne kun akkanaadha jedhee wagguu dubbatu Waaqayyo kan jedhamu Waaqayyo abbaa kan jedhamu sun isuma nuti Allah jennuun kana. Uumaa waa hundumaa kanatti jennuun jechuudha. Si galtee kanaafuu akkuma siin jedhe kana Yesuus karaadha dhugaadha jechuun kuni waaqummaa isaaf hin kennu kun namummaa isaaf kenna malee. Waaqni karaadhaan jedhamu. Waaqni karaadhaan jedhamu beeki. Maatii tokko keessa gaafa jiraatanii namni tokko hangafa ta'ee yoo dhalate inni yoo obboloonni isaa gadi jiraatan akka gaariitti yookaan amala gaarii qabaachuu yoo barbaadanii inni jalqabaa suni akshinii inni argisiisu hundumtuuyyuu waan gaarii amala qabeessa ta'uu qabachuudha. Kana jechuun Yesuus Kiristoos hangafummaa namoota hundumaa irratti fudhatee karaa argisiise jechuudha moo? Akkasii hangafummaa waan inni hojjete fakkeenyaaf Yesuus Kiristoosi wagguu kadhattan eenyuun kadhadhaa jedheetiin barsiise obse yaa abbaa jedha kadhadhaa jedhe. Waan san sammuu qabattee jirta amma akkaataa kadhannaa sanii hin beektaati ka ijoollee barsiisan san. Yaa abbaa
isa sani. Wagguu kadhattan yaa abbaa jedha kadhadhaa jedheedhaan. Yaa Yesuus jedha kadhadhaan jenne. Yeroo kadhatullee Yesuus yaa abbaa jedhaatiin kadhachaatiin ture. Isin yommuu kadhattan abbaan keessan inni waaqarra akkana isinii godha jedhaatiin ture. Yesuus takka an akkana isinii godha jedhee hin beeku. Yesuus na kadhadhaa jedhee hin beeku. Abbaa kadhate ofii isaatiillee abbaa kadhadhaa jedhee dubbatilleedha. Kanaafuu eenyu kadhatamuu qaba jechuudha karaadha erga ta'eeti. Eenyu kadhatamuu qaba? Abbatu kadhatamuu qaba. Malee Yesuus kadhatamuu hin qabu. Hafuurri qulqulluu kadhadhaa jedhee hin beeku Yesuus. Hafuurri qulqulluu waaqa jedhee hin beeku Yesuus. Kiristaanotumatu jedheen malee. Ufiidillee waaqa jedheen beeku kiristaanotuma jedheen malee. Inni karaadha jechuun jecha inni dubbatettu jecha inni jedhetuyyuu dhugaadha jechuudha. Waan dhugaa nama barsiisaa jechuudha. Kana nuti illee itti amanna musliimaatitti. Garuu barsiifni isaadha yeroo sanitti akka jiru nutti asin dabare. Sababni isaa yeroo sanitti inni ergame saba Israa'eliif inni ni dubbata. Ani warra akka hoolota mana Israa'el karaarraa badan duwwaadhaaf ergamee jedhe. Bakka karaan kana kuno karaan nuti jennu isa kana. Saba Israa'eliif ergamuu isaa saba Israa'el karaa dhugaatti geessuu isaa warri isatti amane jannata seenu warri isa dide ammoo ibidda seenu itti amanna kana dirqama musliima hundaati. Musliim hundi itti amane isa kana beeke. Inni saba Israa'elitti ergamee dhugaa barsiisuu waan dhugaatti geessuu akka rabbiin beekan taasisuu namni isatti amane jannata seenu namni isa dide ammoo ibidda seenu itti amanna isa kana bareechine. Tamaam isa kanatti bareechine itti amanna. Saba Israa'el sii galtee garuu ammoo saba Israa'eliin ala bahee warri itti amane kun amantii kophaa hojjetee inni saba Israa'elitti ergame saba Israa'eliin sirraa jedhe malee amantii kiristaanaa hojjedhaan jenne. Amantiin kiristaanaa achi as hojjetame. Macaafni kun achi as barreeffame. Macaafni kiristaanaa amma harkaa qabu kun achi as barreeffame. Yesuusii as barreeffame. Karaa Yesuusii miti jechuudha. Wanni isaa as hojjetame guutuun karaa Yesuusii miti. Macaafni kun karaa Yesuusii miti. Yesuus barreessaa hin jenne ofiisaatillee hin barreessine hin beekulleedha macaafa kana. Macaafni kun isaas barreeffame. Mee ati paasterii feete gaafadhume. Macaafonni kunniin macaafni kakuu moofaa kun kan waa Yesuus dubbatu kun Yesuus osoo jiru barreeffame moo Yesuus as barreeffame jedhiin. Yesuus as barreeffame guutummaan isaa. Guutummaan isaa Yesuus as barreeffame. Amantiin kiristaanaa yeroo Yesuus jiru san jira jedhime hin jiru Yesuus amantiin kiristaanaa jedhamu hin jiru. Amantiin dhaabbanni charchiin tokkochi hin jiru yeroo Yesuus jiru. Yeroo barattootaa charchiin tokko hin jiru. Manuma Beetal Maqdis yookaan manuma Yerusaalem san keessatti mana sagadaa san keessatti achumatti salaataatiin turan barattoonni illee Yesuus illee achuma salaataa ture. Beetal Maqdis hagammaatu musliimni illee achuma salaataa jechuudha. Charchii tokko ni ijaarre Yesuus. Barattoonni illee charchii tokko ni ijaarre tokkoon isaaniitu. Charchiin illee achuma as ijaaruu jalqabe. Macaafni illee achuma as dhufe. Amantiin kiristaanaa illee Yesuus ima as dhufe jechuudha. Kanaaf nuti bara amantiin kiristaanaa karaa Yesuus miti. Karaan Yesuus karaa dhugaati, karaa sirriiti. Namni isatti amane jireenya argata. Namni isatti amane saba Israa'el keessaa dhugaa argatee jira. Namni isatti amane karaa qajeelaa irra jira. Jannata seena. Namni sadii ibidda seena. Saba Israa'el yeroo san inni itti ergame keessaa wanni jennee itti amannuuf sababa kanaadha. Si galtee akkas jennee itti amanna nuti. Si galtee amma? Galatooma. Ayyee. Maarqos boqonnaa 12:29 irratti namni barsiin isaan seeraa tokko barsiisota seeraa keessaa tokko Yesuus Kiristoositti dhufee Yesuus Kiristoosiin maal jedhe seeta dhiifama sanbooda Yesuus Kiristoos kanaan maal jedha abboommiin inni hundumaarra caalu isa kamii jedhee Yesuus Kiristoosiin hin gaafate. Gaafa inni gaafatu Yesuus Kiristoos abboommiin inni hundumaarra caalu dhaga'i yaa Israa'el Waaqayyo gooftaan keenya kophaa isaa gooftaadha jedheen. Isa kana jedheen abboommiin hundumarra caalu. Waaqayyo gooftaan keenya jechuun Waaqni gooftaa keenya hunda akka ta'e gooftaan keenya sun Yesuus Kiristoos illee gooftaa kan ta'e gooftaa isa san Waaqayyo gooftaa isa san qofa waaqessuutu kophaa isaa gooftaadha jedhanii kophaa isaa waaqessuutu abboommii isa hundumarra caaluu jedhe. Dubbistee ta'ee yaadatillee boqonnaa san. Iddoo isaa baasnee dubbisnu. Sibira jiraannan baasii dubbisi hojiirra waan jiruuf macaafa baasuu natti hin tolu boqonnaa 10 Maarqos boqonnaa 12:29 dubbisi 28-29.